እንግዲህ ይሄ የሃርት አታክ ኢትዮጵያ አራተኛው ካርዲዮቫስኩላር ሚሽን ነው። በዚህ ሚሽን ለየት የሚያደርገው ትልቁ ሚሽን ነው። አሁን እስካሁን ከሰራ ነው ወደ 120 የሚሆኑ የልብ ህሙማን ወረፋ በመጠባበቅ ላይ የሚገኙ ህይወት አድን የሆኑ ሰርጀሪዎች የሚሰሩበት ነው። ኩን ያደውን ዴሲቶታ ዳበተቱ ለወላ ሃርት አታክ ኢትዮጵያ አባወራፊ ሃዶራታን ከለማኑ ሐኪሞተ ወልአንሰ ኦኔታን ዶክተር ተስፋዬ ተሊላፊ ዶክተር ኦብሴ መርድ ቶርበን ለመዱረ ወይተ ኢትዮጵያatti lubbuu baraaruu dhufan dubbatanidha. Biyya Ameerikaa ka jiraatan hakiimotni onnee dhalattoota Itoophiyaa kun karaa dhaabbata isaanii kanaan wal'aansoonni Itoophiyaatti hakiimota xiqqaan kennamuu fi dhukkubsattootni 15,000 ta'an dabareetti eeggatan gargaaruuf waggaa 2 dura marsaa jalqabaa eegalan. Duulli kun amma marsaa arfaffaarra jira. Wal'aansa marsaa kanatti kennamu keessaa tokko ammoo amma dura Itoophiyaatti kennameen beeku. Sana gochuuf ogeeyyiin Ameerikaa, Kaanaadaaf Hindirraa Dr. Tasfaayee fa'aa waliin duuluuf gara Finfinnee dhufan seenaa kana raawwachuuf fedha guddaa qabaachuu dubbataniiru. Today is a big moment for us here in Ethiopia as we do our first non-surgical percutaneous aortic valve replacement. This is a big moment because it opens the door to the future. This is a big moment for us and it's a big moment for Ethiopia. Dr. Tasfaayeen wal'aansa amma Itoophiyaatti yeroo duraaf kenname kana maaltu akka adda godhu gaaffiif deebii BBC waliin taasisan irratti ibsaniiru. Wanti haaraan kun transcatheter aortic valve replacement jedhama afaan Ingiliffaatiin. Maal jechuudha onneen keenya onneen namaa jechuudha valvii qaba akka balbala wayii jechuudha. Onneen yoo rukuttu dhiigni onneerraa gara qaama keenya adda addaatti akka tamsa'uuf balballi sun banamuu qaba. Amma wanti teknooloojiin haaraan kun maalidha? Otuun baqaqsin suphuudha. Otuun baqaqsin kaatetereetiin gara miillaatiin galanii waayirii xiqqoodha erganii gara onneetti. Wanti kun akka addunyaatti wanta haaraa miti. Haa ta'u malee baay'ee mi'aa waan ta'eef gara biyya kanatti finnee ittiin hojjechuu hin dandeenye. Namoonni baay'een immoo kan teknooloojiin kun isaan barbaachisu namoota sarjarii fudhachuu hin dandeenyedha. Riskiin isaanii baay'ee guddaa waan ta'eef. Kanaafuu teknooloojii kana gara biyyatti yeroo duraatiif finnee namoota adda addaa hakimuu danda'u keenyan akka saba Itoophichaa tokkoottis akka hakimii tokkoottis baay'ee gammadeen jira. Dhukkubni onnee fi hiddoota dhiigaa akkuma addunyaattu dhukkuboota nama ajjeesan keessaa tokkoffaadha. Namni miliyoona 20.5 ta'u waggaatti akka addunyaatti jechuudha ni du'a dhukkuboota kanarra. Haa ta'u malee immoo parsantii 80 kan ta'u biyyoota akka Itoophiyaa biyyoota galii xixiqqoo fi jiddu galeessa qaban keessatti akka ta'us ni beekama. Haa ta'u malee biyya keenyatti Finfinnuma qofa irratti iyyuu namoonni 15,000 ta'an akka dabaree eeggatan ni beekama. Kubsannoonni kun immoo baay'ee namoota galii xixinnoo qabanii fi hakimaa ammayyaa ta'ee gara biyya alaa deemanii fudhachuu akka hin dandeenye beekamaadha. Itoophiyaan immoo akka biyya guddaa tokkootti sarjinoota akka nu hojjennu kana baay'ee muraasa qabdi. Gara sarjinii 5 qabdi. Akkuma jiruttu lakkaa'uun baay'ee rakkisaadha. Isa qofa otoo hin ta'in immoo meeshaa isaan barbaachisus hojjechuuf hin qabani. Kana ilaalleeti nu akkuma hakimoota biyya Ameerikaatti tajaajila laachaa jirutti anis haati manaa kootis murteessinee tajaajila kana kan jalqabne. Eeyyen erga jalqabnee gara namoota 200 caalan hojjennee jirra. Haa ta'u malee wanti hojjennus baay'ee cimaadha. Tajaajila akkanii laachuuni
akka tajaajilli kun biyya keessattis akka jiraatu carraaqii guddaa gochaa jirra jechuudha. Maaltu isinitti dhaga'ama namoota wal'aansaaf kaffalachuu dadhaban sanuummoo teeknooloojii ammayyaa barbaadee wal'aansa lubbuu isaanii baraaru kana tola kennuu danda'u keessaniin keessumaa maatii abbaa warraa fi haadha warraa taatanii hojii kana hojjechuun keessan miira akkamii isinii kenna? Galaana gaaffii baay'ee bareedaadha. Inni akka nama biyya Ameerikaatti tajaajila kana laatutti ani baay'ee gammadaadha hojiin hojjedhu irratti. Garuu wanta kana immoo biyya kootiif uummata kootiif tajaajiluu danda'uu kennuu kiyyaan baay'een gammadaa. Akka ibsuun iyyuu baay'ee nama rakkisa jechuudha waan akkasii. Haa ta'u malee immoo wanni hojjechaa jirru wanni nama tokkoon hojjetamu miti, nama lamaan hojjetamu miti. Ani fi haati manaa koo biyya Itoophiyaatti dhalannee guddannee garuu amma namoota 300 ol ta'antu reejistardii ta'ee gara biyya keenyatti dhufee tajaajila kana laachuuf qophaa'ee nu eega. Ammayyuu yoo dhufnu gara namoota 33 taanee dhufne. Kanaafuu tiimiin keenya guddachaa jira. Gargaarsa adda addaas argachaa jirra. Meeshaan nu finnee dhufne meeshaanuma kana fiyyuu $2 miliyoona 2 amma kan finne yeroo darbes gara miliyoona 1 ture kan meeshaanii sadaffaa irratti finne. Akkuma walii galaatti meeshaaniin kunis sarviisiin kunis guddachaa deemaa jira.